Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu har'aa kan waliin ilaallu Activity 2.9 akkasumallee section summary fi review questions kan waliin ilaalluudha. Aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Activity 2.9 irraa yookaan maal jedha? The table below show a set of position time data for uniformly accelerator motion. Gaasirraati nu kennameeti jira. Daataan kun nu kennameeti jira. Teebilii kanarraa jechuudha. Asirratti waan barbaadaa jedhe barbaadne jechuudha tokkoon isaa. Maal jedha? Plot a position time graph. Graafii isaa kaafna jechuudha kan teebilii kana. Graafii isaa kaafna. Graafii isaa kaaftan gaa isin sarartuu fayyadamtanii kan safara qabu seeraan kaasuudha qabdu. Graafii isaa kan yeroo kaaftan ishiin kun maal taati? Akkasitti kaastu ishiin kun. Ishiin kun sekendii taati. Karaa taayimiidha jechuudha. Asiin immoo meetira jettu. Meetira ta'a. Poozishiniidha jechuudha asiin. Y axisiin poozishiniidha jechuudha. Asiin gaa maal gootu? 0 jettu. Bakki kun 0dha jechuudha. Bakki kun poozishiniin isaas taayimiinis 0dha jechuudha. Kanaafuu asitti 8 jettu. 8 32. Egaa isin sarartuudhaan yeroo sarartan waan safara qabudha jechuudha. Waan safara qabu waan ta'eef akka ana asirratti kaasaa jiru kana hin ta'u jechuudha. Iddoo tokkotti walirraa siquu danda'a. Iddoo tokkotti walitti siquu danda'a. Kanaaf isin sarartuu fayyadamtanii sararuu dandeessu jechuudha. 32 72 72 ittaansuudhaan 128 128 128 asiyoo taayimiirra kan jiru jechuudha. 2 4 6 8 egaa kanaafuu ammasitti yeroo 0 yeroo taayimiin 2 asii 8dha. Yeroo taayimiin 4 asii 30 meeqadha? 32 yeroo taayimiin 6 immoo meeqadha? Asii 80 asii akkasiin fiddu. Kana faana akkasiin walitti fiddu jechuudha. Akkasiin sarartanii walitti fiddu. Asiinoo yeroo asiin 8 akkuma argitan gaa ishii kana maal gootu? Akkasii wal quunnamsiiftu jechuudha. Yeroo akkasii wal quunnamsiiftan giraafichi maani? Karvidii ta'a jechuudha. Paaraaboolaa ta'a jechuudha. Paaraaboollikii kan fakkaatu ta'a jechuudha. Straight line itoo hin taane paaraaboolikidha. Akkuma argitan asirraa. Isin akkuma dura isiniin jedhe sarartuu fayyadamuudhaan yeroo tokkoon isaa kan x axisii irra barreeffamu y axisiin irra barreeffamu safara qaba waan ta'eef safara sanaan yeroo kaastan yeroo walitti fiddan jechuudha. Kun akka kanaa yeroo walitti fiddan maal jechuudha? Paaraabolikii kan ta'e argattu. Giraafichi paaraabolikii kan ta'e argattu jechuudha. Akkuma argitan. Kanaafuu amma gaa kana yeroo diraawu gootan akkasiin diraawu gootu jechuudha. Gaaffiin itti aanu gaaffii lammaffaadha. Innis maal jedha? Find the slope of tangents at appropriate times. Egaa sloopii barbaanna jechuudha. Sloopii tokkoon isaa barbaanna kan isa kana. At appropriate times waan jedhuuf jechuudha. Maal goona? Sloopii maal jenneerra? Sloopiin jechuudha. Change in y over change in x dha. Change in y maani? Positionidha jechuudha. Change in x immoo timeidha. Kanaafuu change in y isa kamidha? 8 meetira jalqaba kan isa kana hojjenna jechuudha. Ishii kana asitti 8 meetira hir'isuu 0 meetira over 2 seconds minus 0 second jenna jechuudha. Kanaafuu sloopii maal ta'a? Wal qixa meeqa ta'a kun? 8 meetira irra meeqaati? 2 sekendii maal ta'a? 4 meetira per sekendii ta'a jechuudha. Maaltu sloopiin jechuudha? Sloopiin kan isa jalqabaa
kana ta'a jechuudha slooppiin. Inni itti aanu immoo slooppii isa itti aanu immoo kan ishii kana barbaanna jechuudha. Faayinaaliin kamin asitti faayinaaliin 32dha. Inishaaliin 8. Taayimiinoo faayinaaliin kana inishaaliin ishii kana. Kanaafuu slooppiin jechuudha change in y over change in x dha. Kanaafuu maal ta'a? Kan isa lammaffaa jechuudha. 32 meetira hir'isuu 8 meetira over 4 second minus 2 second. Maal ta'a kuni? Inni gubbaa jechuudha 24 ta'a. 24 meetira irra 2 sekendii. Walqixa meeqadha? Slooppiin jechuudha. Slooppii meeqa ta'a jechuudha? 12 meetir per sekendii ta'a jechuudha. Inni itti aanu ishii kana jechuudha. Maal ta'a? Slooppiin change in y over change in x jettu. Sana booda 72 meetira hir'isuu 32 meetira over 6 second minus 4 seconds. Maal ta'a? 72 irraatii 32 42 meetira irraa meeqa ta'a kun? 2 sekendii. Meeqa ta'a? Slooppiin jechuudha. Sloop meeqa ta'a? 20 meetira. 20 meetir per sekendii. 20 meetir per sekendii ta'a. Inni dhumaa immoo ishii kana jechuudha. Maal goona isasi? Sloop change in y over change in x dha. Change in y 128 meetira hir'isuu 72 meetira hir'uu 8 sekendii hir'isuu meeqaati? 6 sekendii jettu. Sana booda maal ta'a? 28 irraatii 72 meeqadha? 56 meetira hir'uu 2 sekendii jettu. Meeqa argattu? 28 meetir per sekendii. Slooppiin jechuudha. Sloop 28 meetir per sekendiidha jechuudha. Kanaafuu gaaffii lammaffaan kana fakkaata jechuudha. Inni sadaffaan immoo maal jedha? Plot a velocity time graph. Egaa velocity time graph yeroo draw goonu asirraa maal barbaanne maal argannee turre? Slooppii arganneeti turre jechuudha. At appropriate time isa jedhu sun irraa maal gootu? Asiin velocityidha. Kun immoo taayimiidha jechuudha. Asiin t jettu, asiin immoo v jettu jechuudha. Y axis irra jechuudha. Kanaafuu asirratti velocity draw yeroo goonu asirratti meeqa argannee turre dura? 4 meetira per sekendii argannee turre isa jalqaba irratti jechuudha. Itti aansuudhaan 12 meetira per sekendii 12 meetira per sekendii arganneerra. Itti aansuun 20 meetira per sekendii arganne. Itti aansuudhaan 28 meetira per sekendii. Isin sarartuu yeroo fayyadamtan safara waan qabuuf maadha? Sararri isaa sun caalatti ifa isinii ta'a jechuudha. Giraafii isaa maal fakkaata kan jedhu isinii ifa ta'a. Isin sarartuu fayyadamtanii tokkoon isaa safartanii sararuu dandeessu. Hamma walirraa fagaata kan jedhu jechuudha. Amma yeroon asirratti isinii barreessu qixa ta'uu danda'a. Qixa ta'uu dhiisuus danda'a. Maaliif walirraa fagaachuu walitti siquu danda'a. Kan walirraa fagaatu walitti siqee isinitti mul'achuu danda'a. Kan walitti siqu immoo walirraa fagaatee isinitti mul'achuu danda'a. Otoo sarartuu fayyadamtanii caalatti ifa isinii ta'a jechuudha. Kanaaf otoo sarartuu fayyadamtanii gaariidha jedhee yaada.
maal goonaa asiin karaa taayimii immoo jechuudha. As 2 jenna 2 jenna itti aansuudhaan 4 jenna 6 8 kana egaa yeroo fayyadamtan asirratti isheen kun akkasitti yeroo dhufu kan isa kana asirratti jechuudha. Kun gama maal ta'a? Velocity time graafiin kun maal ta'a jechuudha. Graafichi akkas ta'a jechuudha. Straight line dha kan inni ta'u. Straight line dha. Osoo sarartuu fayyadamtanii caalatti ifa isinii ta'a adeema jechuudha. Isin sarartuu fayyadamtanii akkamitti kana dhufe kan jedhu ilaaluu dandeessu jechuudha. Gaaffii arfaffaan plot an acceleration time graph. Acceleration isaa barbaannu jalqaba irratti asirratti acceleration jechuun change in v over change in t dha miti change in v jechuun v final minus v initial dha over t final minus t initial. Kanaafuu v finaliin asii dura arganne turre miti egaa slope yeroo barbaanne jechuudha. Slope yeroo barbaanne slope fi velocity'n wal qixa waan ta'eef jechuudha. Yeroo position time graph irraa slope barbaannu jechuudha. Kanaafuu meeqa arganne turre isa dhumaa irratti jechuudha. 28 meetira per second arganne turre sun jechuun final velocity'n isaa 28 dha jechuudha. Kanaafuu 28 meetira per second inni jalqaba arganne maal ture? Minus 4 meetira per second over t final meeqadha? Meeqadha? 8 miti 8 secondii. Initially no 0 secondii. Kana yeroo walirraa arrestan meeqadha? 24 meetira per secondii over 8 secondii. Kun meeqa ta'a jechuudha? Meeqa argattu? 3 meetira per second square argattu jechuudha. Acceleration meeqadha? 3 meetira per second square. 3 meetira per second square. Kanaafuu gaa giraafii isaa yeroo kaastan akkasii yeroo kaastan asiin kun taayimiidha. Asiin kun immoo kun accelerationidha. As maal ta'a? Bakki kun 3 meetira per second yoo ta'e jechuudha. Bakki kun 3 meetira per second square yoo ta'e maal ta'a jechuudha? Akkas ta'a jechuudha giraafichi. Akkasiin kan isin kaastan. Gaaffii shanaffaan determine the area under the line on the velocity time graph and then on the acceleration time graph. State what these two areas represent. Maanni barnoota darbe keessatti waliin ilaallee turre. Velocity time graph irraa area isaa yeroo barbaannu maal barbaanne jechuudha? Maal arganne jechuudha? Displacement arganne jechuudha. Velocity time graph irraa area isaa yeroo barbaannu maal isaa barbaanna jechuudha? Displacement isaa barbaanna jechuudha. Area fi displacementiin wal qixa dhagaa. Yeroo velocity time graph irraa area isaa barbaannu. Acceleration time graph irraa immoo area isaa yeroo barbaannu maal barbaanna jechuudha? Change of velocity. Velocity dha jechuudha kan nuti barbaannu. Acceleration time graph irraa velocity dha kan nuti barbaannu. Kanaafuu gama velocity time graph irraa area isaa yoo barbaannu S yeroo barbaadan gaa S wal qixa maal ta'a? S yeroo tangaa area jechuudha. Area yeroo barbaadan S argattan jechuudha. Displacement argattan jechuudha. Kanaafuu S jennee fayyadamna jechuudha. Kanaafuu 1/2 maaliif 1/2 jenna? Triangle waan ta'eef jechuudha. Velocity time graph yeroo kaafne sun argitanitti miti triangle dha jechuudha. Area isaa yeroo barbaadan. Kanaafuu base times h dha. Kanaafuu S wal qixa 1/2 meeqadha? 28 arganne miti 28 meetira per second baay'isu
baay'isuu meeqaati? 8 second jettu. Kan yeroo waliin baay'isan meeqa argattu? S wal qixa meeqadha? 12 meetira ta'a jechuudha. Kanaafuu displacement isaa meeqadha? 12 meetira ta'a. Acceleration time graph irraa immoo eeriyaa isaa yeroo barbaannu maal kan nuti argannu jechuudha? Change of velocity dha jechuudha. Kanaafuu acceleration time graph yeroo kaafne gaaffii arfaffaa irratti jechuudha. Akkamiin kaafne jechuudha? As 3 meetira per second square yoo ta'e asiin kun 3 akkasiinidha jechuudha. Asiin taayimiidha. Asiin immoo accelerationidha. Kanaafuu eeriyaa ishii kana barbaanna jechuudha. Eeriyaa ishii kana asii hanga asitti 8 dha. Taayimiin jechuudha. Hanga asitti 8 dha. Ishiin kun saadii ishiin kun 8 dha. Saadii ishiin kun immoo meeqadha? Saadii ishiin kun jechuudha meeqadha? 3 meetira per second dha. Kanaafuu change of velocity yeroo barbaannu maal ta'a jechuudha? Kana waliin baay'ina jechuudha. Maaliif acceleration time graph irraa eeriyaa isaa yeroo barbaannu maal arganne jechuudha? Change of velocity arganne jechuudha. Eeriyaa isaa yeroo barbaanne argannu change of velocity dha kan nuti argannu jechuudha. Kanaafuu 3 meter per second square times maal ta'a? Square times meeqadha? 8 second change of meeqa ta'a jechuudha? 24 meter per second ta'a jechuudha. Change in 24 meter per second ta'a. Itti aansuudhaan section summary waliin ilaalla. The position time graph of a uniformly accelerated motion is a curve. Curve dha jechuudha. Uniformly accelerated motion keessatti egaa position time graph maal jechuudha? Maal jenne parabolic jechuudha. Curve dha jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Ishii kana jechuudha. Curve kan ta'edha. Akkuma argitan kun curve kan ta'edha. Kun uniformly accelerated motion keessattidha. The slope of the tangent to the graph of position time is instantaneous velocity. Slope isaa maal jechuudha? Instantaneous velocity. In a uniform motion, the graph of velocity time is horizontal straight line. Asirratti maani uniform motion keessatti. Uniform motion keessattidha. Uniformly accelerated motion keessatti miti. Uniformly accelerated motion keessatti miti. Uniform motion keessatti graph of velocity timing jechuudha. Velocity timing maal jechuudha? Horizontal straight line dha. Horizontal straight line maal keessatti? Uniform motion keessatti. Uniformly accelerated motion keessatti miti. Uniform motion keessatti. Wanti nu hubachuu qabdan uniform motion fi uniformly accelerated motion garagaraadha. Kan irra deddeebiidhaan isinitti himaataan ture. Inni itti immoo review questions ilaalla. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? What information can you obtain from a velocity time graph? Velocity time graph irraa information akkamiiti kan nuti baruu dandeenyu kan jedhudha jechuudha. Velocity time graph irraa gaa maal kan nuti baruu dandeenyu? Displacement baruu ni dandeenya. Acceleration baruu ni dandeenya. Akkasuma immoo slope isaa irra dhaabannee slope isaa positive yoo ta'e acceleration positive dha. Slope isaa negative yoo ta'e immoo acceleration sun maal jechuudha? Negative dha. Kana jechuun deceleration jechuudha. Asirraas ilaaluu dandeessu. From velocity time graph you can get the following information. Innis maanni area under the curve of velocity time graph is a displacement curved by an object in motion. Biratti immoo inni lammaffaan jechuudha. The slope of a graph is an acceleration of an object in a motion. Inni sadaffaa immoo maanni if the slope is positive it is accelerated motion. Accelerated motion idha. If the slope is negative it is retarded motion kan jechuun decelerate motion jechuudha. And if slope is 0
acceleration is 0. Slope isaa 0 ta'e acceleration isaas 0 jechuudha. Isaan kana information isaan kana baruu dandeenya jechuudha. Velocity time graph irraa. Gaaffii lammaffaan explain the relationship between slope and the velocity time graph. Hariiroo slope fi velocity time graph gidduu jiru maal godhaadha? Explain godhaa jedha. Guys, explain yoo goonu in mathematics, slope is used to describe the steepness and the direction of a line. Egaa slope jechuudha. Mathematics keessatti kan inni fayyadu maal ibsuudhaafidha? Describe the steepness. Steepness yeroo jennu hagam ol dhabateetti jira, hagam ciiseetti jira kan jedhu kan nutti himudha. Akkasumallee direction of line kan nutti himudha jechuudha. By just looking at the graph of a line, you can learn something about its slope. The slope of a line is the ratio of the amount that y increasing as x increasing. The velocity time graph is the graph of the given motion, show how its velocity change as its interval is in a given. Egaa asirraa yoo ibsinu in mathematics, slope is used to describe the steepness and the direction of a lines. By just looking at the graph of a line, you can learn something about its slope. The slope of a line is the ratio of the amount that y increasing as x increasing. Maal jenneerra? Sloping change in y over change in x jenneerra. Maal jedha? The slope of a line is the ratio of the amount that y increase as x increasing. Kanadha jechuudha. A velocity time graph is the graph of the given motion, shows how its velocity change as it is times in a given time. Velocity immoo kanadha jechuudha. Velocity time graph is the graph of the given motion, shows how its velocity changes as it is interval in a given time. The slope of the line on the velocity versus time graph is equal to the acceleration of the object. Kun egaa slope fi velocity time graph eessarratti kan isa wal qixxatan egaa equal to the acceleration of the object jechuudha. For example, if the object is moving with acceleration of 4 meter per second square, kana jechuun changing its velocity by 4 meter per second per second. Akkuma argitan sekendii tokko keessatti hagamidha jechuudha. Kan inni change kun 4 meter per second dha jechuudha. Then the slope of the line will be 4 meter per second per second. Gaaffii sadaffaan, the velocity time graph below shows the motion of an airplane. Find the displacement of the airplane at change of t equal to 1 second and at change of t equal to 2 second. Asirratti egaa fiigarii ishii kanarraa jechuudha. Fiigarii 2.16 velocity time graph akkuma argitan jechuudha. Isin velocity dha, isin immoo time dha. Velocity time graph kanarraa egaa displacement barbaanna yeroo time change of t yeroo 1 second jechuudha. Akkasuma immoo change of t 2 second irratti isaan kana barbaanna jechuudha displacement isaa. Kana jechuun area isaa barbaanna jechuudha ishii kana. Area change of t yeroo tokko second jechuudha. Area ishii kana barbaanna. Kan biraamu change of t at 2 second jedha. Tokko immoo isa kana barbaanna jechuudha.
Kanaafuu gaa maal ta'a? Eeriyaan jechuudha yookiin displacementii'n S'in jettu gaa S'in wal qixa maal ta'a? 1/2 change of V times change of T ta'a. Egaan barbaadnu amma ishii kana irratti jechuudha. Change of T at 1 second kan jedhu irratti barbaadna jechuudha. Kanaafuu at 1 second irratti waan barbaannuuf S'in wal qixa jenna. Tokko irra lammaffaa change of V maal ta'a? Asiin V jechuudha velocity meeqadha? 5 mitiire? 5 meetir per second jettu baay'isuu meeqaati? Baay'isuu taayiminoo meeqadha? 1 second jettu. Kana yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu jechuudha? S'in wal qixa 2.5 meetir ta'a jechuudha. Kanaafuu displacementiin isaa asirratti jechuudha. At 1 second jechuudha displacementiin isaa 2.5 meetira ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo at change of the T'in jechuudha. Change of T'in at 2 second irratti immoo barbaanna jechuudha. As jechuudha. Eeriyaa ishii kana barbaanna jechuudha. Kanaafuu maal goota amma? S'in wal qixa tokko irra lammaffaa change of V times yoo jechuu baattan akkasii yoo barreessan dandeessu change of T jettu. Kanaafuu S'in wal qixa tokko irra lammaffaa change of V meeqadha? Bakka lama kanaatti jechuudha asitti jechuudha. Meeqadha? 10 mitiire? 10 jettu jechuudha. Tokko irra lammaffaa 10 meetir per second baay'isuu meeqaati? Baay'isuu taayimin immoo meeqadha? 2 mitiire? 2 second jechuudha. Kana yeroo waliin baay'isan asii lamni ishiin kun 2 kana ni balleessiti. Sana booda maal ta'a? S'in wal qixa asii sekendiidhaan ni baddisi. 10 ta'a mitiire? 10 meetira ta'a jechuudha. 10 meetira ta'a. Barnoota itti aanuun 2.6 relative velocity in one dimension kan jedhu walitti deebina. Nagaan haa tura.